Hordoftoota waamicha qubee karaa yuutuubii, karaa garee teelegiraamii, karaa fuula feesbuukii akkam jirtu nagaa keessanii nagaadha isiniin jechuun barbaada. Har'allee barumsa tokko qabadhee dhufeera. Tole kutaa barnootaa irraa keessatti kutaa barnoota kurnaffaadha kan walii wajjin ilaallu. Har'a immoo kan ilaallu afaan Oromoo sagaleelee kam ergifate yookiin immoo qubee kam ergifate itti fayyadamu kan jedhu adda baasnee ilaalla. Kutaa barnoota keenya darbe saglaffaa keessatti waa'ee hudhaa ilaallee jirra. Egaa kan namoonni viidiyoo sana ilaaltanii waa'ee hudhaa akka bartan abdiin qaba. Akkasuma immoo namoonni barumsa afaan Oromoo barachuu barbaadan yookiin carraa mana barumsaallee seenuu arganne akkasuma immoo mana barumsaallee seentanii sirreessanii barreessuun isin rakkisu, seeraan qubeessuun isin rakkisu. Viidiyoo keenya jalqabarraa amma ammaatti yoo hordoftan haaluma salphaan bartu jedhee tan abdadha. Kanaaf namoonni baay'een illee immoo akka bartan fiidbaakii yookiin immoo nutti himaa jirtu jechuudha. Kanaaf namoonni kaanillee hin bartu abdiin kutinas hin jenna. Namoonni baay'een keessan immoo karaa garee keenya yookiin karaa viidiyoo keenya qubee baay'ee bartanii baruu darbatanii barreessuus dubbisuus danda'a jirtu. Kun immoo baay'ee nama gammachiisa. Jabaadhaa isiniin jechuun barbaada. Akkasuma immoo viidiyoo kana karaa garaagaraatiin carraa argattanii nama sheer godhaa isiniin jechuun barbaada. Akkasumas immoo garee keenya teelegiraamii waamicha qubee jedhutti affeeraa isiniin jechuun barbaada namoota barachuu barbaadanii. Tole har'aa kan ilaallu qubeelee afaan Oromoo ergifate maal fa'aadha kan jedhudha. Mee qubee afaan Oromoo ergifate ilaaluun dura afaan maaliif ergifata kan jedhu walii wajjin ilaalla. Tarii jechuun namoota baay'eetti gaaffii ta'uu danda'a. Jechuun maaliif ergifata? Maaliif kan mataasaa hin qabaanne yookiin immoo kan mataasaa irratti dabalee maaliif qubeelee kan ergifata jennee mee sababa isaa ilaallu. Afaan maaliif ergifata jennee ilaallee afaan akka ergifatu keessa taasise keessaa inni guddaan jechuudha. Hawaasni addunyaa kana gamtaadhaan jiraata yeroo baay'ee ollaasaas haa ta'u fakkeenyaaf sabni tokko saba biraa wajjin ollaa jiraata yookiin waliin gabaa jiraata yookiin kallattii garaagaraatiin waliin gamtaadhaan jiraata jechuudha. Kanaaf yeroo gamtaadhaan jiraatu kana walitti dhufeenya hawaasummaa qabaata. Walitti dhufeenya dinagdee qabaata. Walitti dhufeenya siyaasaa qabaata. Yeroo kanatti jechi hawaasa tokko keessatti beekamu hawaasa biraa keessatti beekamuu dhabuu danda'a. Kanaaf hawaasni gama tokko hawaasa gama biraarraa jechas haa ta'u, qubees haa ta'u, al tokko sadarkaa himaattiyyuu haa ta'u ergifachuu danda'a jechuudha hawaasa isa biraarraa. Kanaaf yeroo kanatti walirraa ergifate jennaa jechuudha. Kun immoo dirqama hawaasummaa, dirqama waliin jireenyaati. Jechuun fakkeenyaaf nuun addunyaa har'aa kana keessatti addunyaan teekinooloojiidhaan tokko taatee jirti. Wanta addunyaan kun oomishtee gara keenya fiddee jecha isaa wajjin ergifannee itti fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf amma nuun moobaayila jenna. Akkuma jirtu moobaayilli jedhu kuni oomishuma teekinooloojii wajjin dhufee sammuun keenya bareera waan ta'eef jechi kun amma jecha ergisaati. Fakkeenyaaf amma televezyiinii jenna. Televezyiinii amma kan fide maalinni waliin jireenya hawaasa addunyaa kanatti oomishee nutti fide waan ta'eef ergifannee itti fayyadamna jechuudha. Kanaaf jechoota akkasii moggaasuun hin barbaachisu akkuma jirutti ergifannee itti fayyadamna jechuudha. Kanaaf haala kanaan afaan kan ergifatu jechuudha. Afaan maaliif ergifata kan jedhu hanguma tokko gabaabsa jechuufi baay'ee miti. Kanaaf akka gaaffii hin taane jechuudhaafi. Egaa afaan Oromoo yeroo darbee sagalee mataa isaa 29 qaba jennee ilaallee jirra. Namoonni baay'een gaaffii kana gaafatanii jirtullee akkamitti kan jedhu isinii ibseen jira. Afaan Oromoo sagalee mataasaa kan ta'e dubbifamaa fi dubbachiistuu dabalatee 29 qaba. Isaan kunis dubbifamaa qeenxee, dubbifamaa dachaa, dubbachiistuu 5 fi hudhaa dabalatee walumaa galatti sagalee mataasaa kan ta'e 29 qaba jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Namni afaan Oromoo tokko afaan Oromootiin dhalatee afaan Oromootti hiikkate tokko yookiin afaan isaa afaan Oromootiin hiikkate tokko dubbachuu kan danda'u yookiin immoo hawaasa Oromoo irraa dhufe tokko yookiin immoo afaan Oromoo malee afaan biraa dhagee namni hin beekne tokko kan dubbachuu danda'u bu'uura qubeelee kanaati jechuudha. Kanaan irraa kan hafe afaan Oromoo ergifatee itti fayyadama jechuudha. Afaan Oromoo qubeelee kam ergifata jennee ilaallee afaan Oromoo qubeelee qeenxee dubbifamaa 3 kan ergifatee itti fayyadama jechuudha. Qubeelee qeenxee dubbifamaa 3 armaan gaditti arginu kana kan halluu addaatiin barreeffaman kana ergifatee itti fayyadama jechuudha. Isaanis pa, va, za tartiiban isaan kana jechuudha. Pa,
va, za kanneen afaan Oromoo qubeelee dubbifamaa qeenxee kanneen ergifatee itti fayyadamaa jechuudha. Akkasuma immoo afaan Oromoo dubbifamaa dachaa tokko ergisee itti fayyadama. Tsaa jedhama. Tarii al tokko ka aga ammaatti gadi bu'uureffameettis beekamuu baatu afaan Oromoo illee dabalatee qubee dachaa jedhamullee ergifata jedhama. Ani ammatti wanti ragaa qabatama argadhe yookiin immoo kitaaba irratti argadhe jiru tarii namoonni yeroo kallattii garaagaraatti akka ergisaa itti fayyadama kan jedhamu jira. Fakkeenyaaf akka televezyiinii barreessuudhaaf jecha jedhu sana bakka bu'uudhaaf ergifatanii itti fayyadama jedhama. Ammaaf wanti qoratamee yookiin lafa taa'amee barreeffameen argine waan ta'eef yoo namoonni argitan isa kana ragaa argatan isa sanallee kan jedhu sanillee akka ergisaatti itti dabaluu dandeessan. Ammaaf wanti qabatamaa ragaa lafaa qabu jiru waan ta'eef ammaaf afaan Oromoo kana ni beeku. Tsaa kan jedhu yeroo baradhutti illee tsaa kan jedhu kana ergisee itti fayyadama jedheeti. Kanaaf kun qubeelee afaan Oromoo ergisee itti fayyadamudha jechuudha. Egaa fakkeenyaa fi afaan Oromoo ergifatee immoo akkamitti fayyadama yoo jenne fakkeenyaa fi jechoota akka poolisii, poostaa barreessuudhaaf yookiin dubbachuudhaaf jechi kun bu'uurri isaa afaan Oromootii miti. Jechuun afaan naannoo biraarraa dhufe yookiin immoo afaan gosa biraarraa dhufe jechuudha. Yookiin saba biraatti fayyadame jechuudha duraan. Kanaaf namni keenya amma yeroo baay'ee yeroo argitanii poolisii jedha. Poolisii jechuu hin danda'u. Poolisii jedha. Maaliif poolisii jedha? Paa isheen jettu tuni ergifatamtuudha jechuudha. Kanaaf jecha kana qixa sirriidhaan maqaa isaa waamuudhaa fi qubee sana ergisannee poolisii, poostaa jennee barreessina jechuudha. Akkasuma fakkeenya jecha viidiyoo jedhu barreessuudhaaf paa isheen jettu afaan Oromoo keessa hin jiru waan ta'eef jechi kun ergisaa waan ta'eef viidiyoo jennee barreessina jechuudha. Fakkeenyaaf zeeroo jennee barreessuudhaaf zaa isheen jettuuni afaan Oromoo keessa jirtu. Garuu jecha zeeroo jedhu kana immoo itti fayyadamna afaan Oromoo keessatti. Kanaaf qubee zaa kana fayyadamnee jecha kana barreessinaa jechuudha. Kun egaa gabaabumatti afaan Oromoo kan ergifate qubee qofa ilaalle. Fakkeenya sadarkaa jechaatti afaan Oromoo kan ergifate jira. Ergifachuu qofa miti immoo kan ergisellee jira jechuudha. Kanaaf ergifachuu qofa miti kan ergisellee qaba jechuudha afaan Oromoo. Kana gaafa afaan Oromoo jechoota akkam ergisate yookiin immoo jechoota akkam ergise kan jedhu yeroo biraatti hin ilaalla. Kun afaan Oromoo kan ergifate qubeelee afaan Oromoo ergifate afaan kanadha jechuudha. Qubee dubbifamaa qeenxee sadeen kanaa fi qubee dubbifamaa dachaa kana jechuudha. Afaan Oromoo ergifate kun qubeelee afaan Oromoo ergifate fayyadamudha. Kanaaf namoonni qubeen afaan Oromoo ergifate kami jettanii adda baafachuu barbaadan isaan kana. Walumaa galatti afaan Oromoo qubee meeqa qabaree ergifate? Kan isaa wajjin dabalatee kanaaf maal ta'e jechuudha. Reefu 29 jennee jirra qubeen afaan Oromoo kan mataasaa bu'uuraa jechuudha. Isaan kanatti qubeelee afaan kana ergifatee kanaaf qubeen afaan Oromoo walumatti 23 ta'a jechuudha. Hanga ammaatti kan itti fayyadamnu. Tarii qubeeleen biraa kan akka ka jedhu faanis jira jedha qubeen dachaa jedhama. Naannoo Loqoraan Argee keessatti kaa fi haan waliin barreeffame ani akka kootti ammaaf ragaa qabu jiru waan ta'eef namoonni yeroo baay'ee akkasitti yeroo barreessan waan arguu fi namoonni akkasitti barsiisan jiru waan ta'eef kanaaf ammaaf afaan Oromoo keessatti kan fayyadamnu 33 kana faarzar yookiin immoo itti dabalee qorannoo tokko odeeffamee qubeen kun fayyadamuu qaba jedhamee murteeffamee adeemsa keessa kanuma waliin ilaallu ta'a. Kanaaf kuni kutaa barnoota keenya har'aati qubee afaan Oromoo erga itti fayyadamu kami kan jedhu adda baafattaniitu jedheetan yaada. Kanaaf ishee kana sirriitti adda baafadhaa qubeelee afaan kana jechuudha. Ha, va, zaa fi tsaa ergifatamtoota jechuudha. Kun afaan Oromoo liqeeffatee kan itti fayyadamu sadarkaa sagaleetti yookiin immoo sadarkaa qubeetti jechuudha. Egaa kuni barnoota keenya har'aa kanumaa barnoota keenya kan biraa keessatti immoo barumsa biraa qabannee dhihaanna. Kanaaf gabaabsee waan jechuu barbaadu hanga ammaatti kan ilaalaa turre jechuudha. Yeroo darbeerraa kan ilaalaa turre qubeerraa jalqabne jechuudha. Qubee afaan Oromoo barachuurraa eegallee akkuma namoonni baay'een keessan hordofaa turtaniin amma walumaa galatti qubee barachuu xumurree jecha ijaaruu xumurree jechuudha. Jechi tokko jecha gabaabaa sagalee gabaabarraa uumamu, jecha sagalee dheerarraa uumamu, jabaa laafarraa uumamu, hudhaarraa uumamu, rabutaarraa uumamu,
jennee akkasitti adda qoonnee ilaallee jirra. Namoonni hanga ammaatti hordofaa turtan jecha ijaaruu dandeessaniittu yookiin immoo jecha dubbisuu dandeessaniittu jenneeti yaadna. Namoonni yoo agammayyuu jecha ijaaruu hin dandeenye yookiin jecha dubbisuu hin dandeenye ammayyuu caalaa shaakalaa isiniin jechuu barbaanna. Kana booda kutaaleen barnoota keenya inni itti aanu gara caasaa jechaatti fa'aa ce'uudhaaf fakkeenyaaf kan akka birsa gaafaa ilaaluu dandeenya. Ittaanii akkasuma immoo hima ijaaruu ilaaluu dandeenya, gaalee ilaaluu dandeenya, ciroo ilaaluu dandeenya. Ittuma fufee jechuudha. Walumaa galatti seerluga afaan Oromoo kan ta'in ilaalla jechuudha. Wal qabsiistuu dabalatee sirna tuqaalee dabalatee kutaa kutaan qoonnee walii wajjin hin baranna. Kanaaf sana barachuuf immoo jecha ijaaruun, jecha dubbisuu danda'uun baay'ee murteessaadha jechuudha. Maaliif namni tokko jecha tokko yoo dubbise walitti guutee hima guutuu dubbisuu kan danda'u, himallee ijaaruu kan danda'u. Kanaaf namoonni aga ammaatti barachaa jirtan nama baay'eedha. Kan amma yeroo kanatti barachaa jiru barattoota baay'ee qabna. Kanaaf hordofaatoo jabaadhaa. Sirriitti qubee adda baafadhaa. Sirriitti sagalee ijaaruu danda'a. Sirriitti jecha ijaaruu danda'a. Sirriitti sagalee laafaa, sagalee jabaa, sagalee dheeraa, sagalee gabaabaa, irra butaa fi hudhaa sirriitti adda baafadhaatoo jecha ijaaruu danda'a jenna. Barumsa keenyarraa kanuma galatoomaa. Chaanaalii yuutuubii keenya immoo sabiskiraayib gochuudhaan nus jajjabeessaa akkasumas immoo namoota kaanii bira akka ga'u laayik godhaa isiniin jechuu barbaanna sheer godhaa fi eebbifama yeroo gaarii.